akkam gootanii an keessaa baheera kana booda keessaa baheera Oromoo nagaatti ايش روسو كفين لقيت ثري جول خمسة دراسة كفين جدين قام دقاف دفتة هو دبته لا دبته دراسة كفين دقاف دفتة نمو ما دفتة هاي نمو ما تشي بدي دقيقة تشي بدي بتعمل دفتة نو هاي ما عادي أسوي فلا توري كي mana banate dhaggeeffa Bandoo raabuutu viidiyoo waraabamee jiraate qofadha. Ragaa mana yaalaa ragaa minaamini ragaa poolisiin hin amanamu. isa kana kan godhu qabu eenyu qabeetta viidiyoo sana kan godhe ana jawweetu achi dhagee godhe osoo hin taane qaama poolisiitu godha qaama reeffa achi kaase sana godha isa kana argachuuf immoo eenyu bira dhaquu qabda qaama poolisii bira dhaquu qabda maal qabattee dhatta ragaa mana imbaasirraa gaafa sana viidiyoo sana barbaada suura sana naa kenni yoo jette gaafa sana sii kenna suurri nu garuu kan baruu barbaanne maalidha saatii sanatti dhugaa mucayyoo maalidha eenyutu ajjeese mucayyoo akkamitti duute namatu ajjeese moo ofiin of ajjeeste sana miti kan barbaadaa turre nuti kaleessa si miti ammayyuu waan gartokkeedha kan isin argattanii amma argattanii garuu wanti gahaan argamu yoo viidiyoo argattanidha ammallee. Video mo nuti qaama waajira poolisii keessa miti kan hojjennu akka nama dhuunfaatti yookiin immoo imbaasii keessa miti kan hojjennu ani nama dhuunfaa tokkoon yoo barbaade poolisiin biyya kanaati maali jedhee na gaafachuu danda'a. Amma si bira jira? Jira wanti suurri akkasii. Ani isa kana hin beeku suurri jira akkaataa ishiin ittiin duutu. Nun agarsiisnu jira si bira. Hin agarsiisnu nuuf ijatee warri dhaqxanii isin laala. Warri suuraan jira jedhan jira jedhe. Ani immoo kan inni dhugaa sana barbaacha deeme mucayyoon kun akkamitti duute eessatti duute namni of ajjeese inumaayyuu maali homaa hin qabu maaliif dhaggeeffadhaa tokkicha. Mucayyoon kun hin duute nutoo lammii keenya mucayyoon duute kuni mucayyoo kana barbaadachaa jirra maaliif reeffa mucayyoo kana gadi nu hin baasinaa jenneen isa kana nu hin baasii otoo hin taanedhe hin baasii jechuun immoo biyya kana Dubaay kana bakka bu'eettaa miti waajira poolisii jira sunedha waajira poolisii irra fudhachuu dandeessudha. Amma immoo warri na dursanii isteeppii biraa deeman viidiyoo sana argachuus hin dandeenya suurrillee jiraa jedhu. Jamila galchaa dandeessan warri modereetara yookaan modereetara viidiyoon kun yoo argame namni hundumtuu boqotaa namni sanyiidha naannoodha walitti bu'us hin jiru kanaafu numaafillee ormumaafillee viidiyoon barbaachisaadha viidiyoo ati meebe yookiin biyya namaa jirta yookiin biyya kee jirtaan isin beeku garuu dubbiin akka fagoo teessanii haasoftan miti gaafa bira geesse mucayyoo kanaaf ati maali naan jedha nanuma mataa kiyya. Anoo silaa dhugaa barbaachan deeme malee mucayyoo kana iyyuu hin beeku. Haati mucayyoo maqaan ishee eenyunaan jedhan mee maal jedhuun? Haati kee fi haati mucayyoo maalirratti wal geessuudhaan maal jedhuun? Garuu beeta sabaanii suuta jedhee naasofsiisee sin nama keenyadha nu gargaara mucayyoon nu harkatti du'e namni wal fixuuf jira. Gosa gosaan namni wal kutuuf jira. Ani mucaan bootii mucayyoo mucayyoo jabduuti. warri dudduubbee jirtan sim jedha jawwee nama dudduubbee sanii sim jedha hin beeku. Ila dhaggeeffadhu gaganni siin xumura. Wanta jechuun warra si duuba jiru sim jedha jedhiin barsagaleen asitti bar uummanni waraaba us jedha jedhiin aga dubbii fixattanii sinumaaf waan biraaf miti. Kanarra maal goonu nuti waan kaleessa sin jettan sana deemneerra amma humna kootii deemeera hin hafee lakki monta'u yoo jettan isteeppii biraamoo nuti kan deemne yoo danda'ama taate kaleessa iyyuu kan dubbachaa turre obboleettii jedhamtee achi jirtu kanaan achi rakkataa jirtu kana nuti viizaa fi tikkeettii fidnee fi mucayyoon sun dhuftee dhimma sana qabaan hordoftu ture kaayyoon keenya kaleessa garuu inni sun immoo nu jalaa dheerata. Viizaa nama bahutti amma tikkeetti muramutti tarkaanfii biraa nu jalaa deema. Inni kunaafuu ofii keenya itti deemna jenneeti. Sin immoo soba jettanii dhugaa jettanii ana jawwee waan tolla kaastu hin jirtu wanta gadi na buustu hin jirtu. Dhugaa jiruun sitti hima malee ani mucayyoo kanan beeku mucaa kanan beeku. Garuu wanta godhamu qabu goonerra deemnerra kophaa koo miti kan hin deeme achi keessa nama tokko seenuu danda'a jedhanii imbaasii keessatti. Lakki nuti nama tokko miti nama sadi taanee seenuu dandeenya. Maali nuuf eeyyamaa jenneen?
Inta ujeran achin ana isada mucayyoo sanan kaleessa nu kennitan seenet nama afaan biraa dubbatu ture dura afaan Amaariffaa irra caalatti immoo nama Oromiffaan dubbatu gaafa argannu achi keessatti signee dubbiin kun gadi fageenyaan kanadha maaloo mucayyoo du'e namni wal fitaa jira sirratti gosaan wal kukkutaa jira nuti immoo dhugaa mucayyoo kanaa bichaa gadi baasa nutti maal jenne dhugaa mucayyoo kana argamu waajjira poolisii irraa maaloo viidiyoo matikkoo natti kennaan jedhenan viidiyoon nu bira galu hin jiru jedhan hin baasitu jira kan ani kana caala akka nama dhuunfatti maal godhu مواني موافنا قابلنا مران وفكنا سني كنينش تولى وصو وان قافتنين درو واسو برباد ارغسي قافي كوتي فوفا أماني أرومو كمالا ما أبدي بسد تسجل جرتنو حتى وبوليتي منا كودفته أبدين ندور سيسي وانتا تكيو بوليتي كي يوجين وقات وربقوتو ولا صفنهم بينو garuu guyyaa tokko birrii jaafrii jette waggaa afur dura birriin hin fergitee turte abbaa isheeti. Ani ofii kiyyaa kan siraa hojjedha. Yoo ati maallaqa yoo ani reeffa kana siif hin gashine eenyuyyuu siif gashuu hin danda'u. Yoo ati abdii hin beeku jette reeffi obboleettii keetii siif hin galu. Ani immoo reeffi obboleettii kootii naaf galee fayyaa argachuu barbaada. Yeroo isheen jettee dhuftee mana kanatti waan baay'ee himattu viidiyoo waraabamee jira. Obboleeyyan keenya jarri tuulamaa kun akkamuma waan akkasiirraa dubbatta siifan maali jedhanii akkono guutamaan guddataan ragaa kootii isa tunaa fidee akkasitti waan kana ariyan jechuudha. Yiimone wanti nuti amma barbaannu viidiyoo ragaa akkasumas obboleettiin keenya gaafasiin abbaa manaa haadha manaa abdiitti birrii kana yoon du'e ittiin naqabbara yoon jiraadhe immoo maatii kootiif naa ergaa jettee sagalee siin ergite bilbila ishee wajjin haa nuufa mul'atu. Inni taanu immoo obboleettiin illee hadha ragaa baatee bilbilli siilleen harka jira, shaanxaan siilleen harka jira, birriin isheelleen harka jira. Yoo birrii argachuu barbaadde, yoo waan hunda argachuu barbaadde afaan kee cufii nama tokko wajjin inaasayin jedhee na sodaachisnaan akkasitti nama tokko jalaa bilbila hin kaasnee jette. Sinii galee yiimone warri Dubaay jaarsummiin qabanii jiru. Tokkoffaa ragaa kana sinii qabu. Obboleettiin kiyya falmattuun kaleessa viidiyoodhaan asirratti baatee dooktarri yeroo isheen mucattiin kun she is very happy yeroo siin jettu dhagaa turre jechuudha. Viidiyoo sanallee siniin baasa Ingiliffaan dooktarri kan isheen lakki isheen of ajjeesuu hin dandeessu isheen nama gammachuu qabduudha yeroo siin jettu waan baay'ee jira viidiyoo sanallee siniin gadhiisa. Achiin falmattuudhaan nuti maal jennee falmattuu mucattiin kun ofiin of ajjeeste jennaan lakki ennaa isheen jettu jarri dhiiraa kun falmattuu hifatanii jechuudha. Falmattuu asarkisanii. Sinii galee falmattuun barreeffamaan illee falmattuu koo mucattiin kun ofiin of ajjeeste yeroon han jedhu lakki jettee barreeffama naa deebistee jirti screenshot godhadheen jira. Garuu wanti ta'ee hadha guyyaa guutuu Dubaayin keessatti jaarsummiin fixame. Kana dubbiin jirtu. Amma siifu yaanni kee gaariidha sitti himaa koyi achirratti jechaadha. Ati jalqaba gammee abdii faana wal beektaa? Hin beeku. Hin beektu miti? Mucoo faana wal beektaa? Hin beeku. Ani asumarraa waan ati haasoftu ija kee keessaa beeka nama saayikooloojiiti. Ija kee innaa ta'u beeki saayikooloojikaaliidhaan beeki. Yes. Garuu waa tokko sitti hima. Ati Jarman yookiin biyya biraa teessee an biyya Dubaayitti akkana jechuun ulfaataadha. Anumatu baase. Situ baase waan kana. Anatu argee. Anatu karaarra si buusee kaleessa si ergee. Arguun kee jechaadha. No. Namni tokko dubbatina. Aniif inni waliin dubbanna. Aniif jawwisaa waliin dubbanna. Na dhagaye siifu. Na dhagaye sirriidha. Waan ati kana dubbattee kan inni isteeppii kana deemen. Bartee garuu immoo dhugaan jirtu inni nani baree fi inni si bira jiru gargar ta'uu danda'a. Erga akkas ta'e obboleessa koo maal gochise kuriitiriin dhossuu danda'e. Miknaatuun mucattiin kun waggaa 3 guutuu abdiidhaaf fiqireenyaa turte. Waan hunda yoo firkaan qaba sagalee yoo firkaan qaba ijoollee mana isaa nama 5 6 9 fidee amansiisuu hin danda'a. Ani fixadhee jira akka barbaadan godha. Oromoo koo ani fixadheen jira akka barbaadan godha.
Ila isaan maati? Ati jechaan. Tasgabbaa haati siifan atis jawwee isaan hundumtiyyuu fedhii hoo abbaatiin waan ta'eef kan deemanii gubbaa kana baasaa jiran. Namni kam siifu duddi garaarra naanu mee fachaa yeroo tokko. Duddi garaarra naanu mee wajjin. Waan ta'eef tasgabbaa jalqaba irratti siifuunis gaabii tokko sin gaafadha. Egaa mana deemtanii taariin keessan baduu qabu naati. Intalli xalayaa akka barreeffamee shaantaan lamaaf bira akka jiru, silkiin akka isa bira jiru, maallaqni akka isa bira jiru, ofii isaatii akka itti hime naa haasofteetti dhagaye. Ofii isaatii akka itti hime, shaantaan akka isa bira jiru, bilbilli ishee akka ishee bira jiru. Ofii natti beeda abdiinyi bilbilee natti meette sinoomaa ittu kanaga. Bilbilli sun hin ta'a, bilbilli sun jira miti ijoollee. Warri manaazim jedhame tokko. Bilbila silkii doomaa qabatti intalli maal beetti? Silkii doomaa qabatti yoo ishiin seef goote. Mee keessaa rakkoon qabu waachii hunda yuun baafna waan ta'eef isalee isaa amma samti kan barbaadnu uummanni as gubbaa jettani. Mucattiin isa sii deebisa guddata dhaggeeffadhu. Isas obboleettii kiyya erga sagalee dhaga'uu dhiisee waggaa 7 jette. Waggaa 7 dubartii biraatu biraa natti haasofti. Inamanu jetteetti obboleettiin. Abadan inamanu jette. Amma asii fuudha dhaggeeffadhu waan salmaati qoy. Ijool nama gubbaa jirtani. Dhugaa barbaaddu nu ergitan miti. Nu geessite miti yeroo meeqan waan ta'e nu abaartanii warra shawaa ture. Jaarsummi fudhattanii garuu. Fudhanne miti. Eshi nu too sinitti himne agamu iddani nama biraa barbaadanii nama biraa dhaqee kan sinii xumuru barbaadaniittu. Nuuni yoo akka tatanii nama amma kana hundatti nuti keessaa garagalle isa kan keenya diriddanii ammas mucaan mana poolis taabaa jirti ammas imbaasar ka jirti isa kan keenya dhaga'uu baattanii isa nuti sinitti himne dhaga'uu baattanii. Nuti amma kana nama digdama taanaaniti nuti keessaa isin garagalle ammas taanaan uummata amma kanaaf hundatti keessa. No akkas jettanii reeffa mucattee asitti nambisina. No akkas jettanii reeffa mucattee asitti nambisina. Anasitti keessaa dhaabbadheera. Oromoo afoon adilla. Soobdanii akkasitti reeffa nambisina. Gasha reeffa gasha afoon adilla anasitti keessaa hambifameera. Akkasitti galchina gaasiroo sitti bas sitti Gasha akkasitti gasha andiiseera Oromoo. Iseera sobanii natti qabuuf jawwisa lafeen gootota Oromoo siyaa nyaatu uummata tuulamaa arrabsite naan jette ilma arsiitu nama ajjeese jette siifan jette lafeen gootota Oromoo siyaa nyaattu yoon akkana jedhe immoo anaa nyaattu ati ilma wala deemu jechuudha guyyaa 4 guutuu anatu asirraa ilmaan kiyya dhiise haasaa jira anatu karaa si buuse anatu dhiiga obboleettii keetii si baase mana siifan hin dhannu jette as godhatte lafeen goota Oromoo siyaa nyaattu ani siifan nama takkan sodaadhu isinii galee siifan simuniin haa kaffaltan garuu obboleettii kiyya nyaattaniittu qaccam gootanii an keessaa baheera kana booda keessaa baheera Oromoo nagaatti. Eshi rosu dhufe dhageessanii ijoollee. Amma sana Durasi dhufe jedhin gamme dhugaaf dhufte hoo dubbatan laalladha dubbadha durasi dhufe dhugaaf dhufte. Namummaaf dhufte hai namummaaf dhufte namummaatu shii fide dhiigatu shii fide bitamnee dhufne nu hai filattuuni keeti mana banattee dhaggeeffadha keessaa isinii baanu filattuuni isin. Afoon adilla qabbaradha. Baba Nuradin astas kempesne ummata kana. jalqaba irratti tasgabbaa. Sifu me koy malo sifu isi me isi sifan isi. No Isi me koy baba Jawwisa dhagaawaan nuuf fidaa jenne tokko hin finne miti. Jawwisa qabbaradha. Obboleettii Gashaatii Musaa keessan. Jawe sifu adara waqa adara lafa afaan Oromoo asaa jirra miti Baba Nuradin itti kenna warra achi jirtanis tasgabbaa sifu dhugaa barbaadda miti dhugaa barbaadnami Oromoo warra jala jiru dhugaa barbaadnami dhugaa bahemi kana dhugaan jenimi dhugaan kana jenimi kalas yaadin sarreeffa buleetti kana sinjennu maal goonun kootati tikkeetti fudhadhaatti tikkeetti guyyaa tokkotti fudhatanii fixuu hin dandeessan kootati bakka bu'aa xumura eega namni kun gubboo nyaate eega uummanni kun muluun gubboo nyaate eega uummanni kun muluun birriidhaan hukkaa gubbame sinis nama birrii miti jaarsummi deeffattani birrii miti jaarsummi deeffattani sifu dhiisime maal lafeen duddaran aantu obboleetti koo dhiisi maasalaamaa keessaa bayan konoo baye baay Sifan buuni shirran turre koime ani amma. Wanti godhan daawwattee kana asooftee sifan hin beektu.
dubbadhu hin sodaati waan barbaadan wajjin isin jennaan siifan arraba kootu dura du'a waan an argina lafti sittin dubbadhu isin jedhamu isin hin jenne yoo viidiyoo waraabbatte taate baasii dubbadhu isaan tojjeesi koodi baaba nureddin akka jedhe jette dubbatte beeki atis boru duutaa akka jirta Itti fooloo guddifatti footee immoo ajandaa biraa qabadhu fooloo guddifatti. Ajandaa yoo barbaadde deemaa eenyuun illee ammanatti hin sodaadhu siishii jarman jirtuu miti asittiyyuu simiti otoo nan asitti du'e kan naawwal. jalqaba irratti maatiin kun dhugaa dubbachuu fi dhaggeeffadha. Jalqaba irratti no. Jarana ani kanan jedhu dhugaa obboleettii barbaaddu Mikalaas bakka dhiisa. Jawwe gamme please. No, dhiisati. Dhaggeeffadhu namni kamiyyuu jechuudha. Amma waan hundumaa dhiisa. Reefi bichaa biyyatti akka galu godha jawwisa bakka oduu dhiisa kanaa booda. Yoo dandeessaa.